Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummaan keenya har'aa immoo nama aartii yookaan nama muuziqaa keessa jiru miti atileetiidha. Atileetii baay'ee beekamaa uummata Oromoo biratti kabajas jaalalas kan qabudha. Atileet Taamiruu Kaffaaluun keessumaa shirri irratti argame keessummaa keenya ta'eera galatoomi siin jenna. Isinis akkasitti na barbaaddanii na argattanii keessummaa keessan na taasisuu keessaniif baay'ee guddaa isin galateeffadha. Ayyee Taamini egaa atileetii baay'ee beekamaa akkasumas atileetummaa kanarraan darbee uummata Oromoodhaaf illee qabsaa'aa taatee namoonni baay'ee si beeku. Meegaa fi tokko irraa dubbii keenyaa jalqabnu. Otoo Taameen atileetii ta'uu baate maal ta'a ture? Ani waan baay'ee keessatti hirmaachaa ture by the way. Artii keessatti illee ni yaadattoota yeroon gabaabaa ture. Artii keessa illee nan ture. Dhugaadha nan beeku. Garuu baay'ee hunda caala barumsaan jaaladha ture. Barumsa baay'een jaaladha ture. Osoo inni atileetii ta'uu baadhee paayiletiin ta'uun barbaada ture yookiin piroofeesaraan ta'uu barbaada ture yeroo sanatti jechuudha. Barumsaanis? Qabxii yeroo sanatti ani galmeessaa ture baay'ee gaariidha. Maaliif mana barumsaa tokko hanga 3 kana keessan bahu ture beektaa. Achi atileetiin kun karaarra na gorse malee paayiletii ta'uun barbaada ture iyyuu beektaa. Waaw. Otoo ati amma gara fiigichaatti tuunseeniin hafteeraatte atileetii kan utuu carraa kan argachuu baatte piroofeesara yookaan paayiletii taatayyu. Akkasiin ta'uu barbaada. Maaliif barumsa irratti abbaan koollee barumsa akka hin danda'u waan na beekuuf baay'ee gara atileetiin nan jajjabeessan turre beektee gara barumsaatti na dhiibaa ture. Garuu carraan immoo beektaa gara tokko bakka ati yaadde san si geessisuu dhiisuu danda'a. Malee barumsa kana amma 8 amma kutaa amma 10tti xumure erga atileetii jammaree gara barumsaan dhiise malee tokko hanga 3 mana barumsaa average tokko 2 walirra akkas ba'an ture beektaa. Waaw namatti tola. Taameen egaa akka carraa ta'ee naannoma tokkotti dhalannee naannoma tokkotti guddannee waa'ee kee baay'ee hin beeka daa'imummaa keenyarraa kaasnee waliin guddannee ani dhugaa dubbachuu fi atileetiksii kana keessatti bakka amma irra jirtu kana gaafa laalu jabina kee tattaafannaa kee humna kee baay'een dinqisiifadha dhugaa dubbachuudhaa fi mee gara atileetiksii kana carraa akkamiin seente Taamiruu yaadatta? Beektaa waan hundumaa barumsaa ta'e galaa miidhe. Akka tasaa ta'e akkuma isin jedhanii barumsa kana baay'een hordofa waan ta'eef qorumsa isa waxabajjii kana fudhachuu deemeen hoggaanis fudhachuu deemu akka tasaa ta'e piroojeektiin aanaa kuyyuu immoo ijoollee walitti qabaa ture. Ijoollee walitti qabaa ture godinaa dhufanii Oromiyaadha dhufanii ijoollee walitti qabaa turanii achi maaf waan kana yaalle waan tokko immoo yaaluun natti tola beektaa. Waan argisiisu akkas hin ta'a yoon jedhe inuman ta'a. Maaliif nan yaaluu danda'a waan akkasii. Maaf hin seenne dheeni qumxaan kubbaa militiin taphadhuun qabaa. Isuma baafadhee gubbaarraan anuma mana barumsaa ittiin naqiin seene piroojeektii sanii nan dorgome achiin filatamee piroojeektii seene. Gaafuma duraatiin jalqabaa ani fiigichas fiigeen beeku kubbaayyuu baay'ee taphadheen beeku beektaa yeroo kiyya baay'inaan dubbisuu irratti dabarsa ture yeroo sana. Yeroo kutaa 2 kutaa 4 ta'een atireerii baaseen kutaa 12 warra kutaa 10 wajjin bosona deemee qo'adha beektee kutaa 4 ta'ee kutaa 3 ta'ee jechuudha. Maaliif saniin akka tasaa caarraa walitti fidee piroojeektii san seene piroojeektii sun immoo nama tokko hanga 8 baay'ee fudhata. Gara biraati immoo tokko hanga 7 warree baay'ee fudhata. Dhiira 15 dubara 15 ani meeqan baay'ee 7 baay'ee isa dhumaa jechuudha. Odoo 9 baay'ee fiigicha kana keessa jira dhiisuu hin danda'a jechuudha. 7ffaan baay'ee anarratti dhaabbate ani gara piroojeektii sanii ni filatamee barumsa sana dorgommii deemee jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Bara sana yaadatta taame bara meeqa? Bara tinki bara 2002 moo 2001 tooruma kana. Yoon dogongoruu baadhe tooruma kanaan piroojeektii. Egaa Taameen amma Riyoo geessee paaraolimpikii kanaan lammaffaa
baatee ergaa keetis achirratti dabarfattee jirta. Waa isaa bal'inaan hin kaasna. Amma Riyoo geessutti garuu kilaba kamiyyuu keessatti hin hirmaanne yookaan hammatamtee kilaba wayii keessan turre dhuunfumaan dorgomaa turte. Mee haala sana irratti haasuuf nu laata? Maaltu jira beektanii biyya keenya keessa gaafa ati xiqquma yookiin qaama miidhamaa taatee yookiin immoo nama hin qabaanne beektaa gaduma malee waliin jiru. Ani amma fakkeenyaaf ani amma ija tokkoon hin argu hin beektaa ta'e waa hojiin guddanne waan ta'eef ija tokkoon hin argu garuu dorgommii seenee hundaan nan injifadha. Waan as dhibu keessa 2005 dorgommii piroojeektii jira Shaashamannee akka Oromiyaatti nan deemee achi deemeen lammaffaan bahee 2005 jechuudha. Sana kaa dhuunfumaan deemu? Dhuunfumaan osoo hin ta'in gabra gurraacha bakka bu'een deema. Piroojeektiin gabra gurraacha waan jiruufi isaan hammataniiti na fudhanii deeman. Isaan bakka bu'een deema godina Shawaa Kaabaa jechuudha. Godina Shawaa Kaabaa bakka bu'ee hoggaan deemu godina Shawaa Kaabaa keessa immoo piroojeektiin kuyyuu qofa jira. Achi gaafa deemnu lammaffaan bahee lammaffaa baheen akkaadaamiin boqojjii tokko immoo jira. Giddugala leenjii atileetiksii boqojjii hin jira. Akka carraa ta'ee isan filatame. Achi keessa akka seentu? Isa filatamee tanan garas akkan deemu waamicha na taasisan. Nan didee jalqaba nan didee maaliif barumsa yeroo sanatti barumsa kun adda kutuun barbaanne waan ta'eef. Adda kutuun barbaanne kutaa 9 baradhaa ture yeroo san. 2004 kutaa 8 2004 akkas waan tureef koochi koo wajjin maradhe awwalu seen beektaa akkas akkasii caaraan akkasii dhufee akkaman godhannaani. Ay deemii achittis barachuun hin danda'ama waan ta'eef dhaqii ashii masanyaa kee fudhadhuu too achitti barachaa naan jedhee leenjii keessa fudhachuu dandeessa naan jedhee akkasuma akkuma inni jedhee masanyaa koo fudhee nani garas deeme waggaa 2006 2007 achan ture 2006 akkaadaamuma giddu magaalaa saniif hin dorgomaa ture 2007 achuma dorgomee isaanii warqii maal fidaan ture 800 yeroo sanatti mana barumsaa jimmatti ture tokkoffaan bahee Oromiyaa shaampiyoona guutuu tokkoffaan bahee yeroo sana 800 maaliif kuni kan baara olompikii miti yookiin hanqama miidhamtootaa miti kanuma walii gala atileetiksii Oromiyaati akkasitti malee kilabii jedhamu erga san hin seennan maali nan injifadhaa namoota kaan nan injifadha namoota biyya bakka amma namoonni biyya bakka ba'an jiran namoonni nan injifadhu jechuudha. Anis baay'ee karaa kun biyya bakka bu'eera. Naanafne garuu namni abbaan kana naan jedhu jiru. Kootu kilabii kootu si ammannaa si gargaaraa akkas godhi namni naan jedhu tokko hin jiru. Baay'ee dhiifama naa godhi waan tokko hin dubbadhu. Hagan har'a kana gahuutti jechuudhaan nam tokko nan gargaarre haadha koo irraa kanaaf. Namni sheedha nu gadee sumina kennan jiru. Ofuma koo abdiin kutuun jaaladhu beektaa uumama kootiin xiiqiin qaba beekte waan san godhee agarsiisuun barbaada. Yookiin fakkeenyaaf qaama miidhaman akkamitti kaataa jedhamu miti godhee agarsiisu caalee mul'achuudhaan keessa goo jiru beekte waan ta'eef nam tokkoon kilabii nagashii injifadheera akkas godhee kilabii tokko gaafadhee beeku ammarratti. Konfiidensii waan qabuuf ittiin amana beektaa godhee agarsiisuu waan qabuuf na akkas ture. Haalli adeemsa qootee. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuu fi egaa kanuma keessa akka Riyoo deemtee dorgommii paara olompikii kanaan akka dorgomtu carraan uumame. Mee akkamiin si argatanii kilabii keessa hammatamne kophaa kee ofuma keetiif of jajjabeessaa xiiqiidhaan hojjechaa turte amma yeroo haala ammarra jirtu irratti geessetta milkooftetta garuu gara Riyoo kana akkamiin dhaquu dandeessime? Gara Riyoo jalqaba ani dorgommii qaama miidhamtoota kana beeku beekte yaa isa afaan Ingiliffaan paarolompikii jedhamu kana. Paarolompikii jechuun baay'ee paralaala jechuudha afaan kana. Olompikiidhaan wal maddii kan adeemsifamu. Waan eegalee ta'ee afaan Giriikii na fakkaata waan kun paralaala jedha. Wal maddii olompikiin asitti gaggeeffama paarolompikiin qaama miidhamtoota wal maddiitti waan gaggeeffamu si galee hiikasaa akkas na fakkaata. Gaafa kana hin beekne maal dorgommii akkamittiin kaadhaan hin kaadhuun jedha beekta maaliifi yaa'u performance ati akkuma nama fayyaatti akkasumatti ilaala nama fiigaa turte waan ta'eef akkasumatti ilaala hin kaadhu jedhee 2004 maaloo jedhanii na kadhatee koochaa wal kuni dhaqxee Oromiyaadha warqii furuu qabdaati akkamittiin kaanne Oromiyaadha naan jedha beekta ani warra makaa wajjin hin kaadha koochin kaadhu jedhee dide beekte inni dorgommii akkamitti Oromiyaadha warqii fiduu qabda birrii fiduu qabda badhaasaas qaba maal naan jedhe beekta
Isheen yeroo san immoo atileetonni 130 ol Oromiyaadhaaf filatamanii ji'a lama maal kaambii keessatti walitti qabamaniiti shaakala hojjetu. Ani garuu isa didee waan tureef gaafa ji'i tokko hafuun dhaqe. Ji'i tokko gaafa hafu gaafa naqu isaa warra Oromiyaadhaaf filatame san keessa walitti qabanii sanii dorgommii taasisan naalaaluudha. Tokkoffaan ba'ee 400 na dorgomsiisanii tokkoffaan ba'ee utaalcha na dorgomsiisanii tokkoffaan ba'ee 300 tokkoffaan ba'ee. Hundumaa dorgommii ati taasisan irratti. Isaanii filatamanii kaambii jiru. Ji'a lama maal ta'anii jiru kaambii. Ati reefuutti makamtee? Ani immoo ji'a tokko gaafa naqee warra ji'a lama kaambii taasisa wajjin dorgommii gootetii Oromiyaa bakka buutanaan jedhanii ishee seenin dorgommii. Garuu haala achi jiru natti toluu beektee ani namoota qaama akkasitti miidhaman baay'ee miidhaman kan argeen beeku yeroo sanitti jechuudha. Ani amma qaama miidhamaa dheetoof laaleen beeku beektee maaliif gaafa qaama nama kaan argite miidhamuun keessatti mul'ata beekta. Ani achi akkuma naannoo keessatti qaamoonni miidhaman ajiratan akkasii nama baay'ee argeen beeku. Kun garuu gaafa nama 100 fi maali kana oli gaafa qaama miidhamaa dheedhee argu kuni kamilli maal miidhame hanarki miidhame jira. Asrafinaan jedhani beektaa isaan bira. Irrafuun jedhee. Maaliif ani waan akkasii argeen beektu yeroo sanitti. Baay'ee ani faazarii kootu achiin nagee deeme waan ta'eef gaafa duraatu isa faazarii kootu na fuudhee sabbataan nagee deemeen. Nagee deemee ani rafuun didee isaa wajjin beektaa kophaa koo naa kennan jedheen boota. Kophaa koo naa kennanii kophaa koo qofa kootti rafaan turee istaadiyeemii gubbaa rafaa jira miti tirvilii gubbaa kophaa kootti achiin nama naa godhan beektaa koochota yookiin leenjistoota lama na bira godhanii akka nama wajjin rafanii akka kophaan taane achiin isaanii qorri kun isaan dadhabsiisuu ni dubeetta. Na bira kaanii galan isaan. Istaadiyeemii wanni jala raftu baaxii maa? Baaxiin jira sabbataadha yeroo sanitti istaadiyeemii sabbata tirvilii qaba isa jala rafaa. Natti qorra beektaa baay'ee qorra hin bubbisaa garuu isuma keessa rafaa. Ganama ka'ee bassoo jedhugeen tirvilii ta'ee gallaala amma ijoollee shaakala baanitti itti makamuudha. Isa booda naa ta'uu dideenis nama koociin tokko jira birrii 150 kennime hin jedheeni. Amma kaanii badee galu dhabanii beektaa. Garba gurraacha keetti kutuudha. Naa ta'uu didee bakka naan taane beektaa 150 kennii katti sobeen akkas waan akkasii barbaadedheeni 100 naa kenni. Kochi tokkos gaafadhe 50 naa kenne beektaa. Ani ishee tiraanspoortii godhee galufan nan gale. Gatee hundumaa achitti gatee uumaa caammaa koo fudheen galee galaan mucaan eessara keedhanii bilbilanii walirratti maalii namni ni yaani gale. Akkamitti mucaa akkasii kan nuyi qabxii fidannee nu akkamitti gala maaliif galadhanii biiroodhaa bilbilanii Oromiyaadhaa warri paara olompikii hooggan kun achiin immoo ammas na kadhataniiti immoo deebi'e. Nama dhiba. Deebi'ee torban lama maal torban tokko achumatti dabarsee torban tokko asitti ji'a tokko sin jedheemi torban lama maal machi dabarsee asallaa deemnee yeroo jalqabaa kootiif tapha guutuu Itoophiyaati biyyoolessaa asallaatti ture nan naqee bakka paara olompikii yeroo jalqabaatiif dorgommii qaama miidhamtoota yeroo jalqabaatti 2004 seeneen 800 tokkoffaan ba'ee 400 lammaffaan ba'ee utaalcha lafarraa tokkoffaan ba'ee warqii lama birrii tokko Oromiyaa fure yeroo jalqabaa kootiif. Gara kanaaniin gara paara olompikii dhufe malee duraan ani paara olompikii maal akka ta'e hin beeku. Akkasitti namoota qaama miidhaman baay'ee hin beeku. Ani bakka anuma bichaatu jiras yaa beektaa namni qaama miidhaman. Maaliif ofuma nama baay'ee yoo nagarre akkuma ofii keetii miidhamaa sitti fakkaata beekte akkasitti ilaalaa ture jechuu barbaade. Baay'ee nama dhiba dhugaa dubbachuu fi taameeni giddumaan kaa dorgommii kanaa waliin madaqxee ijoollee achi jiran waliin illee hojjechuudhaa fi dirqamuma sitti ta'eeti kan kana keessa baate amma arras geesse. Riyoo gaafa deemtanii achumaa filatamte jechuudha. Riyoo gaafa deemnu jalqaba London ifa filatame. 2004 dorgomee Londonis immoo 2004 akka hubatu 2011 12 jechuudha. 2012 sanii filatameeni hoteela ture. Gaafa hoteela turuu hojjechaan ture maal gaafan turu beektaa reekaa hin jira miti reekaa nama ofii barbaadu. Namni mucaan tokko illee jira magarsa taasisaadhama inni immoo meetira 400 fiiga. Innis achuma ture hojimaan hoteela turre Oromiyaa keessaa nuufi isaa isaan kaanii naannoo Tigraay Amaaras warra naannoo Amaaras hin jiru ijoolleen jechuudha. Achi filatamne inni nuyi gaafa shaakala kana hojjechaa oollaa shaakala kana hojjennee gaafa dhiyaatu dorgommiin ni dhiyaate dorgommiin gaafa dhiyaatu bakka hin deemne inni mateenya beektan.
yaa filatamneerraa hoteela galleerraa akkuma nama tokko hin deemna inni mateenya gaafuma dorgommiin dhiyaatu isin hin deemtanii nuun jedhame. Maaliif? Inni soka yeroo sanitti kaanis akkas haaraa dorgommichaa fi maaliif an jedhu gaafiin ka'u kun hin jiru beektaa baay'ee waanuma isaan nuun jedhan ishennee fudhanna beektaa. Achi isin hin deemtanii hirrifamtaniirtu bakka jedhanii hin hirrifamne nan gale ani kaa yeroo san ooman natti fakkaatu beektaa. Nan gale bakka hirrifamte innaan man galle. Sababa sanallee namni sitti hin gaafanne hin beekta waan ta'eef mucaan isin hirrifame mucaa afaan torban tokko gaafu gale magarsaan jechuudha. Gaafa argasanii duuba deemnee bakka keenya nama biraa fa'aa nama biiroo fa'aatu deema beektaa. Si galee bakka keenya atileetii nama istaafii fa'aatu sim jedhee jooyingi godheetuma deebi'a beekte. Nuyi kan biyyaaf warqii yookiin birriif hin deemne maqaa biyyaa waamsin kan alaabaa biyyattii ol qabnu hin deemnu namni dhuunfaa yaaduma achi gahee hin deema. Akkas waan akkasitti ture beektaa. Hin hafnee bakka isaarraa kanaaf abdiin kunnee kilabii tokkoon gallee lalka 2004 akaadaamii boqojjii seenee 2005 dorgommiin 2006 achi ture. Isa gidduu jiru kana ka kilabiin qabu nama na gargaaru hin qabu maatii koorraa kanaaf jechuudha. Dhugaasitti nama na gargaaru hin qabu ofuma kootiin achi riyoodha filatame. Riyoodha filatame gaafa riyoo deemu baay'ee ulfaata ture yeroo sanis. Waan laafaan ture. Akkaataan itti filatamtee iyyuu yaadatta? Akkaataan itti filatame 2006 Baardaar deemeen tokkoffaan ba'ee achirraas salleektii na godhanii deebiin immoo 2007 immoo akka Oromiyaattis paara osoo hin ta'in Oromiyaa shaampiyoonii amma barumsaa Jimmatti nammoo Oromiyaa shaampiyoonii ammoo Shaashamannetti deebi'ee immoo achirraa filatamee gara paara dhufe. Maaliif warroota kaan waan ammoo fi gara sana fudhatan 2007 2008 mitiree riyoon 2008 na filatanii dhuunfaa koon hojjechaa ture. Anan beeku 2007 boqojjiidha. Namni na gargaaru hin jiru. Boqojjiitti immoo guyyaadhaan maan hojjaan 150 nu kaffalu beektaa. Wanna sidii bu'uura. Jaan 150 nu kaffalu nyaata hin nyaanna. Irrafnaa uffanni waan tuutana tokko nuu kennama ammas gahaadha odoo hin ta'in nuu kennama nuu gaa yeroo sanatti. Waanuma ittiin tireeningii hojjetu nuu kennama garuu akka atileetiif barbaachisu gahaa miti yeroo sanitti beektaa. Amma kaa maal keessa Laagaan hundumtuu guutamee isinii kennamuu baatus nuyi yeroo san waan haaraa waan argineef nutti tola. Garuu iddoon sun iddoo baay'ee murteessaadha ture. Iddoo atileetiin itti bahuu danda'u. Iddoo namni baay'een beektaa qaba boqojjii namoota gurguddoota achii baay'ee beektaa. Kan akka Xurunesh akka Daraartuu amma Gazzabeetti amma isheen dhumaa Gazzabeedha miti achii baate amma isheetti namoota ciccimoota achii baay'ee iddoo qilleensaa gaariidha. Garuu faasilitti wanna ta'e miti. Yeroo sana akka jiru. Yeroo san jechuudha amma maalirraa akka jiru hin beeku erga achii baay'ee deebi'ee ilaalee hin beeku deemuun kun oolu garuu guyyaa tokko garuu yeroo sanitti akkas ture beektaa. Kanaafuu waan akkasiillee atteeshin ittiin kennine si galee. Akkasumatti turre malee yeroo san qabee amma riyootitti jechuudha ofii koof maatii qorra kanaaf gargaarsa hin jiru. Baay'ee namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii keessummaa shirri FIBT keessummaan keenya bu'aa bayii Taamuruun keessa darbe hubachaa nu faana turtii taasisaa jirtu jenneet abdii guddaa goona. Mee gara riyootti otuun seeniin dura dorgommiin riyoo maal fakkaata akka jedhu kan 2016 akka lakkoofsa Awurooppaatti Biraaziil riyootti dorgommii taasifame sana Taamuruun gaa achirratti argamuudhaanii mormii hawaasa isaa irratti dhiibbaa siyaasaa fi kanneen biroo ga'aa jiru kana mormuudhaanii ergaa isaa dabarfatee jira. Viidiyoo isaa muraasa daawwannee walitti deebina. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Taame gara riyootti deebinee jirra. Mee asii filatamte taa riyoo deemte. Gaafa riyoo deemtu haalli biyyi keenya keessa jirtu in ulfaata ture. 2008 jechuun akka uummata Oromoo qofa otoo hin ta'in akka guutuu biyyaatti qabsoon finiineera. Hawaasni Oromoo garuu haalli inni ittiin qabsa'aa jiru haalli inni keessa jiru baay'ee cimaadha. Yeroo sanatti jechuudha. Anis nan yaadadha. Godinaalee Oromiyaa iddoo garaagaraatti hiriirri mormii qabsoo ajaa'ibaatu adeemsifamaa ture. Kana keessatti ati carraa gara addunyaatti yookaan immoo gara Biraaziil riyoo deemtee ergaa kee dabarfachuu
waan garaa keessa jiru waan quuqama saba keerra jiru kana mul'isuudhaaf carraa argatteetta. Gaafa asii deemtu garuu waan kana nan raawwadha jettee deemteeti taa'ame. Maaltu jira yeroo sanii carraa sana argachuu kootiifuu salphaan turre beektaa akkuma sittini waan keessa dabarte gaafa laallu keessa jira garuu akka filatamu nan beeka ture beektaa maali namni na dursu hin jiru waan ta'eef biyya kana keessatti yeroo saniif qabxii san irratti akka filatamu waan hin beekuu fi akkuma tettee waan yeroo suni yeroo xaxamaa ture. Dhugaadha. Baay'ee ulfaata keessattuu uummata Oromootiif baay'ee ulfaata ture. Bara namni baay'ee lubbuu baay'eetti dhabne keessa jiraate yeroo san yaa istirii duraanis beekuu baadhan duubaa jechuudha. Yoom beekees ta'e kanan ani beeku jechuudha. Dubbisanii baruu fi ofii keessa dabarsuun addaanii waan ta'eef jechuudha. Maaliif istirii kanaan dura Oromoo irra taa'aa ture nan beeka dubbisee argee jechuudha. Garuu gaafa ija koon arguu fi inni kun peenisa tokko. Wanti keessa turre cimaa. Cimaadha. Peenisa adda addaa jechuu barbaadeen. Kanaafuu yeroo san baay'ee xaxamaa ture dhuguma. Even akkas shaakaloo jennu iyyuu hin qabnu turre beektan yeroo sana Finfinnee kana turre Finfinneetti hoteela kun naashinaal hoteelii Istifaanoo dura jiru kana turre. Wanti ta'aa ture immoo safaruma sanitti naannuma sanitti. Hiriirri achumatti ta'a nama dabaddabuunis achumatti waan hunduu achumatti ta'a ture beektaa. Inni laaltaati gana maal galgala? Nan laala. Hiriirri adda addaa kun deebi'ee Oromiyaa kana keessatti waan adda addaa waan ta'u dhageenya miidiyaa kanas dhageenya miidiyaa hawaasaattis dubbisna. Waan maxxamaa ture garuu maaltu jira hin deemtan nu jedhamee ture Riyoo. Riyoo hin deemtanii filatamnee nu jedhamee ture. Waan akkasii jira ture? Waan akkasii nurra ga'e deebi'ee amma kan nuyi xiqqoo muuxannoo kana fudhachaa dhufnaa jirra beektaa. Hin deemtanii jedhe. Sanuu magarsaa hiriyaa kiyya magarsaa taasisa jedhama. Hin baasanii kaambiidhaa bahee torban tokko hin deemtu jedhamee bahee ala tureetti deebi'ee gara kaambiitti. Cin gara iyyachuudhaannee ispoortii ministeerii kana deemnee maal jennee amma ispoortii pirezidaantii paaraolimpikii kanatti iyyannee maal jennee waan cimaa ture jechuudha akkatti deemne ulfaata ture hundaafuu yaa walitti bu'uunsi jira jechuu barbaade karaa warra kaan kan jechuudha. Innaa akkasitti haa deemnu malee garuu waan adda addaa kana waa'ee Oromoo kana waan dubbisuuf yeroo baay'ee. Si keessa jira. Na keessa jira. Amma osoo hin ta'in kan jalqabu maqaa beekaa waan keessa dabarree hin beekne nama beektaa. Aanadhaa qabee amma naannoo nu jiraan baay'ee ulfaata ture naannoo nu keessa jiraan. Si dhukkuba gaafa waan tokko argite waan jiramiti waan nama irratti hin ta'amne gaafa argite si dhukkuba nam murteesse waan kana beektaa. Hooma murteessaa ani asumatti murteesse akkamitti murteessaa waan ta'e miidiyaa hawaasa kana irratti dubbiseenii akkasan jedhu kana nan dubbise beektaa. Dee waan kana maafan hin goone jedheen yaaduu qabe. Asumatti. Bakka carraan akkana akka jiru eegan carraa kana argadhee carraa kanatti fayyadamee. Maaliif dhiibbaa hawaasa koo gahaa jiru kana? Waan tokko bakka jira miti seentimeetirii tokko maaf achisis kenni waan tokko kan jedhu nan yaaduu eegale. Shaakala koo baay'ee performaansii haa hin ture yeroo san akka hin deemu waan murteesseef nan yaadee jira hiriyaan kee tokko waaminii kami wanni kun akkasii. Maal rakkoo qaba jedheen. Lakkii dhiisii baay'ee ulfaataa naan jedhe. Dhiisii. Iddoo Oromoo kana caalaa wanni ulfaatu jiru hin jedheen beektaa. Iddoo Oromoo kana dabaddabaa akkasii kana caalaa wanni ulfaatu hin jiru. Ani nama tokko garuu namni tokko waan guddaa gochuu danda'a jedheen yaade beektaa ittiin. Ani kan beeku wasitti ulfaachuu baate waan kana. Ati dhugaan keetiif qalbiin keellee waliin beekamu naan jedhe beektaa. Dhiisi bakka ani itti cabseera hin jedheen. Dura kaa achiin oduma nani kana yaadaa jiru fayyisaan balitti godhe. Bee bakka garaa kiyyaa na geesse hin jedheen nan gammade beektaa. Bakka garaa kiyyaa naa tuqe deemee beektaa waan jira miti waan yaaddamu sun waan ati gochuu yaaddu. Mee kanarratti taa'ame afaan kee dammaan qabee itti deebina dubbii keetti. Fayyisaa waliin achumatti wal agartanii moo asima gaafa deemtan waliin deemtanii waan kana irratti haasoftaniittu namoonni baay'ee erga fayyisaan sana taasisee boodaatis gootee isarraa ilaaleeti kan jedhus mamiin jiraachuu danda'a waan ta'eef hawaasni nu ilaalaa jiru daawwattoonni keenyas akka kana qulqulleeffatanu ati kan jechaa jirtu asuma gaafan ka'u kana yaadeeraa jetta fayyisaan si dursa waan sana raawwateera. Kan keessan dorgommii fayyisaa fa'aa booddee ture kan isin dorgomtan. Torban tokko booddee. Kanaaf wanti sun mee akkamii isa nu qulqulleessime? Waan asii dhufu keessa jechuudha. Fayyisaa jira miti amma atileetiin tokko atileetii biraa beeku hin beeka malee
walitti dhufeenya qabu sirma gonkumaa wal arginee hin beeknu. Ajaa'iba rabbi. Sirma Faayisaa garuu Faayisaa akkasuma nan beeka beektas yeroo san akkasumatti bakka jira miti sabboonaa akkasuma sabboonaa ta'uusaa Oromummaan kun isa keessa akka jiru. Inni beektamii irraa mul'ata miti nama tokko tokko. Sabboonummaan isa keessa akka jiru nan beeka akkasumatti. Sabboonaa ta'uusaa keessa waan tokko akka jiru nan beeka. Akkasumatti akka atileetii cimaa ta'e hin beeka. Akkuma Qananiisaa fa'aa beeku akkuma nama kaan beeku. Akkuma Xurunesh fa'aa Gazalee malee walitti dhuftanii waan haasoftan akkas goonaa akkasuma hin beeka malee guyyaa tokko Faayisaas argee hin beeku. Akkas walitti dhiyaadheetuma iyyuu hin beeku. Halaala malee fagoodha maqaa isaatii fi cimina isaa maal hin beeka malee wal argineetis hin beeknu argite hooman arge Faayisaa. Hoggaa meeqa re'oo taa'ee dhufee innis Ameerikaa hoggaa meeqa taa'ee dhufee erga biyyatti deebinee gaafa simannaa koo gabra gurraacha ta'e naa godhan na wajjin bu'ee gaafa san Faayisaa arge. Ajaa'iba malee re'ootu dorgommii tokko irra tutuu jirtanuu waliin agarre. Ajaa'iba. Gaafa nani deemu inni dursee Ameerikaan achi deemee waliin agarre. Sana inni raawwatee atis sana booda. Inni san raawwatee natti tole beektaa keessa koo bakka jira miti TV ilaalaa turre maal godha beektaa namoonni. Nuti Magarsaan warra nu bira jiran afaan keenya dhagaanii beekte maal gochuu min yaada jedhu achiin nuti akkasuma wallaallee kofaan lama mucaa wajjin Magarsaa wajjin. Wanni inni godhe isin hin gallee jennaani nu hin gallee jedhani akkas gochaa jira bara mucaanii. Ergaa sana barbaachaa jira. Kun akkana jechuun mallattoo Oromooti Oromoon du'aa jira miti jedhee beektaa waan tokko hoggaan aari waan hin jedhu beeku beektan akkas jedheen itti nama wayitti aaree deeme namni wayii nu biraa beektaa. Hin aarani beektaa erga tokko laalaa jira baay'ee. TV ilaalaa turtan malee isteediyeemii yuun seeni. As jirramani anas iyyuu hin deemne hoggaa Faayisaan kana godhu. Yeroo Faayisaan kana godhu ani asan jira. Itoophiyaa keessa hin deemne jechuudha. Maaliif dorgommii keenya isa booda waan ta'eef. Naa warroonni jiran erga tokko hoteela bakka qaban ni jira ilaalaa jirra. Maal gochuu isaati odoo akkas fuulduratti kaatee bee tokkoffaa hin baa odoo akkas godhee tokko. Nuyi garaatti inni waa'ee tokkoffaa bisa dhibe waan dhibe jenna garaatti beektaa mucaa hojii ilaalle. Ittuma walumaatti haasofna malee afaan keenya waan dhageenyeef walumaatti haasofne isa kan dhiiban biraatti inni walitti himne mucaadha. Anna aaranii nama nu bira hin kaa'anii nuti teenyee ilaallee gammannee iyyinee mana san keessa gaafa inni akkas godhu beektaa. Achi maalan jedhe beektaa ka? Hin dabalama kaa kun dabalamuu qaban jedhe gaafas. Duraan waan garaa koo keessa jiraa miire waan ta'e dhukkubbii wayii waan jiruuf dabalamuu qaban jedhe. Wanni na dhukkubse keessa namoonni guddaa sitti immoo guddaa wanni ani jireenya keessa ni rafan gaafa hiriira guddichaati. Hagayya keessa hiriira guddichi tokko Finfinneetti godhamee namni dabaddabamee jaarsan jedhamu niitii garaa dhaqabdu jedhamu baay'ee dabaddabamaa ture. Gaafas shaakala bahuuf gara sulultaa galgala beekta gara galgala shaakala bahuuf gara sulultaa ogaa deemaa jiru hin deemamu karaan cuccufamee nu jedhan. Deemeet sisteemii dabarreetti isteediyeemii irraan deebiin. Gaafa deemnu namni dabaddabamaa jira beektaa. Jimmidha dabaddaba namni dhiiticha uleen hin hafu maal hin hafu. Jira miti nama garaatti baattu amma haadha garaatti baattu akkasitti dhiitu. Gaafan kana argummoo natti dabale beektaa sinuma keessi koo madaa'e. Cuma Faayisaan akkas godhee dabalamuu qabadheen gaafa murteessu garuma kootti hin qabadhe amma. Faayisaanis akkas godheera yoon ani dabale immoo caala dhagaama waan jedhu sun keessa beektaa. Yeroo Faayisaan baay'ee dhagaamuusaa waan argeef waan akkanaatti lakka karaa kanaanis nama saba ofii fayyaduu hin jirti yan jedhu sani natti dhufteeti inni kana godhe tokko ani qaama miidhamaadha sii galee paaraolimpikiidha qaama miidhamaadha Faayisaan kana godhe namni qaama miidhamaa ta'etu biyya san keessatti iyyuu ammam miidhamee akka jiru qaama miidhamaa baay'ee miidhamaa akka jiranii uummanni bal'aa miidhamaa akka jiru yoon kana godhe kiyya kunis caala dhagaama. Caalaa miidiyaa addunyaa irratti deema. Caalaa dhiibban biyyoota adda addaa dhufan jiru san yaadee asumatti murteessee deemee jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Gaafani viidiyoo kana laalu tarii daawwattoonni keenyas ammas isaan affeerra waan ta'eef yeroo dorgommii kana taasistanu gaafa jalqabbiis mallattoon agarsiistee jira. Waan akka akkas jettee kan ittiin uummanni Oromoo dhiibbaa irra ga'aa jiru itti mul'ifachaa ture mallattoo sanaanii. Gaafuma jalqabaa sana mul'isteettaa tarii ani akka kootti gaafa dorgommii kee xumurtus waan sana dhugaa Taammiruun
carraa tokkoffaa bahuu kana in argatu ture. Waan sana yaadaa waan fiigdeef lammaffaa baate ta'inna. Anis gaafii akkasiin na keessa jira waan ta'eef isa si gaafachuu barbaada. Suni shakkii tokko iyyuu hin qabu. Namni kamiyyuu oduu ani dubbachuu iyyuu baadhee viidiyoo san laalee beekuu danda'a. Maaliifi gaafa ni ho'iseen gaafa seenu jira koochiin koo ani nan godha. Hin jedheeni ati daa'ima beeyaatiin goota beemaa naan jedhe beektaa leenjisaan koo. Daa'imummaan qabu kun asitti daa'imummaan hin jiru kun dhimma lubbuuti hin jedheen. Jechaatuma seene beektaa. Isatti meechuudha. Maal erga achi seene maal kootu baay'ee waan nagoota too jiraare namni na tokko jira ergaan achi keessa seene tiraakii keessa. Achiin na seene gaafa seenu dhuguma dubbanna miti de. Namni akka waan na barbaade jechuu danda'a. Ani dhugaa koon dubbadha. Parsantii 50 fiigichaaf hin kennu. Amma parsantii 50 qixxee namti. 50 iyyuu fiigichaan fiigadhee hin seenan. Ati waanuma dhiibbaa hawaasa kee irra ga'u kana mul'isuudhaa fi sanaaf gara dorgommii sana seente malee waa'ee fiigichaas sammuu kee yaadaan turre. Siruma fiigichi sammuu koo keessa hin jiru. Parsantii 50 doon kennee firaadhe iyyuu carraa tokkoffaa bahuu qaba jechuu barbaadeen karaa biraatiin. Parsantii 50 yaadne ani bakka wanni gochuu san isuma san hin godhaa. Isuma san godheen ergaa koo dabarfadhaan jedhu san seene. Gaa erga seene oo yaadde agirtee laata viidiyoo san start listiin jira achuma irratti hin eegalee. Gaafan fiigu dorgommichi beekan natti qallalee baay'ee jechuun tireeningiin kiyyaa fi wal naa madaaleera sii galee natti hin ulfaanne. Nan fiigee gaafan finishingi dhumaa 400 naafu iddoo kana eegan jiraadhe immoo maafini itti siqeetuma sadarkaa keessan oollee jedhu sun natti dhufe beektaa. Sii galee iddoo kana eegan jiraadhe achiin bakka akkamitti ani garuu irra caalaa kana jedhu gosa daffaa ba'es yoo lammaffaa ba'es yoo dhumallee ba'e akkamitti waan san hin godhaadha sammuu kiyya keessa kan jiru beektaa jedhameti konfuusti waan walitti makama konfuusti ni ta'e bakka isuman godhaa malee akkamitti sanuu jechuudha akkamitti harka koo godhaadha waan yaadu malee ani fiigicha moo'ee akkamitti malee waan fiigicha sinuma yaannee parsantii muraasa yoo doon kennee firaadhee sadarkaa tokkoffaa bahuu san nan qaba silaa waan baay'een argadha ture yoo achirratti sii galee. Wanna baay'een argadha ture. Yaa meedaaliyaan warqii jira akkasumas ammoo riikardii cabsuu fooyyessuun hin jira. Lammaffaa akka biyyaattis badhaasni qophaa'u jira. Waan sana dhabdeet. Garuu sana gochuu keetiin gaafa dubbattus dhagayeera takkaa waan kana gochuu kootiin meedaaliyaa warqee dhabuu kootiin wanti hin gaabbu hin jiru jetteetta. Ani guyyaa tokko jechuudha. Maal beektaa ergaan gaafa sana waan akkas godhee sirumaa gammajaman jiraadha beektaan. Dhuguma sitti baay'een gammadaa jiraadha. Wanna jechuun amma inni dhibba fide argeera bu'aa nama dhufe argeera. Sagalee yeroo sanitti jechuudha. Guyyaa tokko maafan akkas godhe oduu akkas goote jiraate akkas ture iyyuu naan jedha namoonni beektaa ammumayyuu. Ani waan akkasii keessan qabu ani anan gochuu barbaadeen godhe jedhee man ofitti hin gammada beektaa. Silaa ammaa osoo akkas ta'uu baate waan meeqan dhabee riikardiidhaan dhabee riikardiin natu cabsa ture oduun tokkoffaa bahee badhaasa asitti badhaasa konkolaataan dhabee. Warqii miidiyaalee biyya koo dhabee jechuudha yeroo sanitti. Sii galee? Silaa wantoota bu'oonni kun hin dhabame. Garuu bu'oonni kun dhabamee baduu wayya malee sabni kee akkasii dhiittama, akkasii tacuuccama, qalama, ajjeefama, dhoofkama, lubbuudhaan awwaalama laaluurra immoo du'uu sii wayya. Dhabamuu wayya kun beektaa suni kun ammas jira fayyaa waan qabaadhee isa deebi'ee fiduu hin danda'a waan ta'eef jechuu barbaade. Waaw. Yaada guddaa kaaste taamme mee sa'aatiin keenyas deemaa jira gara goolabaatti haa deemnuuti. Egaa Riyootti hafteetta bu'aa bahii Riyoo keessa jiru waggaa 3 achi turte fayyisaan gara Ameerikaa imaleera ati carraa Ameerikaas imaluun arganne mee muddannoon achi ture maal fakkaata ture qorumsi keessa dabarte hawaasni biyya keessas kan biyya alaas egaa mucaan kun gargaaramuu qaba Ameerikaa deemuu qaba biyyatti galuu qaba waan akkasii wanta baay'ee keessa darbame mee ati immoo afaan keetiin waan keessa dabarte daawwattoonni sumarraa haa dhaga'aniiti waggaa 3 achi turte mee waan yeroo sana si mudate sana turtii achi Riyootti qabdu. Dhuguma maali beektaa biyyi nama biyyuma namaati mire. Naa Hacaaluun jedheera. Ol ilaallan samiidha samiin fagaatti gadi ilaalan dachee ni dabaatteedha akkasuma dubbiin beekte. Chaalenjoota baay'ee ture. Maali biyya namaati. Na maaltu ture
baay'ee ulfaataa ture beektaa. Jira kaama akkam jechuun wantoonni dubbachuu hin dandeenye baay'ee jira beektaa. Waan keessa dabarte baay'ee akkas rakkina cimaadhaan jedhamu osoo hin ta'in rakkinuma aarsaa kaffaluu qabdu waan tokko tokko si gara. Gaafa waa gootu aarsaa nan kaffalattee goota miti dirqama ammoo. Ati waan tokko gootee aarsaa kaffalu aarsaa odoon kaffalanii yoo dhiistee usitti hin tolu si gara. Aarsaa kaffaluu qabda waan gaafa murteessitu beektaa. Namni gaafa loltummaa deemu beektaa wankin nan du'aa wankin immoo waan baadhee deema miti murteessee biyya of kennee deema akkasuma jechuudha kunis biyya namaatti nuyi amma homaan beennu afaan hin beennu maal hin beennu yeroo jalqabaatiif olompikii hirmaachuun kooti achitti hafee dorgommii san gaafa dorgomu achirraa si eegala galgala ture akka keenyaatti sa'a 6 halkan keessa akka lakkoofsa sa'aatii Biraazilitti immoo sa'a 12 dorgommiin kiyya. Sa'a 12tti dorgomee namoonni waan sanaan godhee namoonni na fudhanii deeman gaazexeessaan tokko na wajjin deemee Mahammadiyan jedhamu inni illee akkuma qaama miidhamaadha miila qaama miidhama qaba. Warri istaafiin wajjin jiru na fiigee gaafa waan akkasii godhu achumatti nagatanii deeman. Isteediyeemumatti nagatanii deeman. Kophaa kootti nagatanii deeman. Ani fiigee ani achuma jiru jedhee taabeetta fiigee boorsaa koo immoo volontaroonni jiru mire volontaroota tunaa qabee waan ta'eef boorsaan isaan tunaa qabeen fiigee xumuree gaafa dhufu ani koochii koo faasin dhufa eegaa hundumaa dhufanii na fudhatu eegaa achumatti nagatanii deemanii achiin shillimaata badhaasa koo meedaaliyaa fudhee gaafa fudhu mallattoo diddaa akkam barbaadetti agarsiisan gaafas ani yeroo fiigu kanaan agarsiiserra iddoo seremooniin tinii maali badhaasa sanitti agarsiisnetti tole beektaa gaafa agarsiisuun wanni isteediyeemii hundi harka rukutee maaliif afeessa waan arganiif moor addisitti hin taane hin gammadan ka'anii Itoophiyaan harka rukutu beektaa baay'een gammade akkasitti fudhatama argachuu isaa si galee baramuusaa achumatti doopingii maramara achumaan bule. Isteediyeemii keessa. Achumaan bule bakka amma dhufanii jedha namuu dhufuuti. Amma dhufanii fudhatanii jedha namuu dhufuuti amma dhufanii fudhatanii jedha tuutaa koffadhi beela'ee laal fiigeen jira beela'ee homaa tokko harkatti qabadheen jiru amma dhufanii jedha namuu dhufu amma dhufanii dhummataa sa'a 6 halkan keessa namni yaa'ee magaalaa isteediyeemii keessa ba'ee dhume na amma akkas isteediyeemii tacha ol deebi'ee akkatti ilaala isteediyeemii suura ooltu jiru waan bareeda ilaala beektaa waan sana hojii yaadadheen achiin narri fadhee beektaa jechuun tokko afaan hin beeku waan beekumtuun jiru achi keessa kophaa koo. Nam tokko waan barii bichaa jira. Sa'aatii 6 ta'e halkan sa'a 7 ta'e 8 ta'e nam boo'ee beektaa. Kophaa koon jira akkas boorsaa kiyyatti hirkifadhee akkas taa'een nam boo'e. Nam tokko natti dhufe. Sirma rafni qaba. Akkasumatti hirkadheetumaan bu'aa beektaa. Inni na argee waardiyyaa isteediyeemii natti fakkaata. Na argee akkas waan inni jedhu kan beeku afaan waan inni jedhu hin beeku ingiliffaan hin beekan isaa. Na argee akkasitti wayyaa kolaalee dubbisee. Atileetii koo ta'uu barayaan achumatti moobaayiliidha waan ta'e babarreessee konkolaataa wayii dhufte. Konkolaataa wayii dhufteet daa'imni kaa achiin ga'ee daa'imni na fakkaata kaan hin dhagahu waan ta'eef konkolaataa sun bakka feenu bakka barbaadnu dhaqeen uumaa dantaa koo miti si galee yeroo sanatti konkolaataa san keessa na seessisee birriikii itti kennee daa'imni olompikii viileejiidhaan ga'ee jedhee hundi jira akkasuma dhaan malee waan biraa waan addaa waan jedhu akkasuma yaade beektaan hin jiru nan deemee. Oke, olompikii viileejiidhaan nagee. Nan galee shaaworii koo seenee maal jedhee. Bakka duraan boqottanii jirtan. Olompikii viileejii achiin nagee. Yaa'ugaa nama san nan galateeffadha ture maqaa isaan beeku. Sana booda garuu walitti hin dhufne isaa waliin. Eessatti hin beeku ani isa beekaree ani san beeku maqaa isaan jechuun oggosuma argee ergisanii waliin argine. Achiin nan galee olompikii viileejii galee shaaworii seenee laalqa anan toora sa'aatii meeqa siin jedhure toora sa'aatii 10 sa'a 10 keenya sa'aatii 4tti anan midhaan nyaadhe ganama sa'aatii 2 yookiin sa'aatii guyyaa keessa sa'aatii keenyatti sa'aatii 6tti midhaan nyaadhe deebi'e. Kanaanuu fiigee jechuudha. Fiigee achiin akkas ta'e shaaworii keessa inni maal baay'een beela'ee laafeera beektaa baay'een laafe tokko fiigeen jira lamsheen jira beektaa qaamni kun lallaafee midhaan argadhee midhaan nyaadhee waan murteesse. Iddoo kana miti gaazexeessa sanatti argan ganama intarviiyuu godhinaan jedhanii achitti maan angoonni gaafa achitti nagattanii deemtanii jedhanii beektaa
bakka interviewun godhamu dhiistanii akkamitti manatti interviewuu na gootan hin jedheen si galee ganama dhufaniiti bee galuu dhiisuu yoo hin beekan yaada dhufanii argan malee nagatanii bakka isaan already interview goonaan jedhanii achitti maana hin goone akkamitti asitti interview na goota bakka itti godhamu qabu dhiisee akkamitti asitti na gootan jedheen abbaa sanii mirga keetii naan jedhe namni sun gaazexeessis jechuudha kun ikkoo mirga keetii goote dhiisee mirga keetii naan jedhe mirga kiyya na dhiisi deebiin jedheen abbuun irraa asitti dandaranii sammuu na qabameera achi itti gaafatamaan dhufe maaf interviewun goone ati nuyi achi erguuf miti biyyatti abbaa ergite moo dhiiste nan gashuun jedheen achitti nagattee deemtee asitti interview goone naan jette deebite hin godhuun jedheen akkamitti akka nyaaru tokko ta'e akkanumatti hin jedheen anis xiqqoo amma beektaa onneen na bokkokaa irra beektaa aareera waan ta'eef akkasumatti hin godhuun jedheen hin deeman akka aaranii gungumanii deemanii ani hoggasuma isaanis deemna shaantaa fudhee gara hoteelaa nan bahee bakka achumaan gara hoteelaa seennee hoteela qabannee achi namoonni qabani kaa bakka Oromoo uummanni Oromoo Ameerikaa jiru kan biyya keessattis kaa hoggas bakka nuyi isin jirra abshir homaan taatanii kontaaktii na gochuu jammaran baay'ee isa dura nam tokko kontaaktii hin qabu. Egaa taameen Riyootti erga waan sana raawwattee booda hawaasni Oromoos kan biyya keessas kan biyya alaas jiru si birmachuutti ka'ee mucaan kun gargaaramuu qabaa miidhamuu qabu waan akkasiitu dhufe. Ati garuu yeroo muraasaaf rifiijii jeja waan akkasii carraa rifiijii keessa turuu waan akkasii kana si qunnameera? Lakki nan qunnamne. Maal ta'e beektaa? Nu dhaqqabanii manni Oromoo nu dhaqqabeera. Yeroo jalqabaatiif yoo inni raafachuu baadhee dhugaa nama guddaadha namni sun nama baay'ee beekamaadha nama baay'ee Oromoof quuqqamu Ameerikaa jiraata Kaalifoorniyaa Salamoon Gushee jedhama yeroo jalqaba isatu kontaaktii na godhe feesbuukii koo isa yoo deebisuu didee maal naan jedha namni qallada boo adii silaa gubadheen jira dhaareeta rikweetti isa deebisuu dide beektaa hin dawwala deebisuu dide inuma bilbila deebisuu dide achiin ana barra akkana Salamoon Gusheetii si gargaaruu barbaadan taa'amu na deebisii naan jedhee na barreesse keessan Salamoon Gushee immoo as taa'ee yeroo inni Fayyisaa gargaaru viidiyoo ilaaleera fuula isaa maal nan beeka isa anan jedhu deebisee fi ganaa isayyuu piroofaayilii isaa keenya isa seedee laalee footoo isaa maal laalee isa ta'uusaa godheen deebiseef achiin bakka si gargaaraa rakkoon qabu jedhanii baay'ee rifuujii seennee yeroo sanitti jechuudha achi ji'a ja'a namoonni kun nu gargaaraniit an akka Salamoon goofandii walitti nu qabee Fayyisaa $20 nu ergee yeroo isaan achumaa gara Ameerikaa deeme. Ati qofa haftee? Lakki ani Magarsaa wajjin naaf. Magarsaanis yooma faana? Anumaaf inni immoo maal jedhee galii ati silaa uumaan goonee maaf asitti na wajjin rakkattaa jedhee ni beektaa? Akkamitti si gatee deeme? Wanna tanan dubbadha fachu. Jennaan inni akkamittiin biyya namaa keessatti si gatee deemasi kophaa kee yoo ati illee dhukkubsate ani bishaan sitti qaba yoo ani dhukkubsate illee bishaan sinatti qabuu dandeessa bara. Ana fi haafu baay'ee inni hojjetaa mootummaa ture asitti 6 kiiloodha gara hojjetu godhe afaan fi gaazexeessummaadha na fakkaate achi bahee hojjetaa mootummaa ture hojii jira yeroo saniin dorgommii adeemu malee jechuun nama of danda'e jiraatu jechuu barbaadeen galii maaliif galii ati maaf asitti na wajjin rakkattaa jennaan hin galu. Akkam amma biyya namaa keessatti kophaa keessa dhiisee gala wayyamoo anis bira ture wayyamoo ani galee achitti anis ga'een keessa qaban anis Oromoodha natti dhaga'ama miti ani gochuun kee natti tole si wajjin asitti rakkachuu na wayya malee achitti galee wanna akkasii hin godhu naan jedhe hin galu bakka naan jedhee hin hafee na wajjin hin hafee achiin gaazexee maannoo namicha addunyaan gaasuudhamu tokko immoo jira dura deemee achuma ture inni duraanii achuma jira na fakkaata ani sawa ammas waliin beennu Riyoomo achuma jira bakka inni nu wajjin hin deemne baay'ee inni nu wajjin hin deemne garuu inni gaazexeessummaan hojjechuu deeme jedha inni nu wajjin hin deemne nan deeme nu malamaan gaazexeessaa Mahammad jedhamutu nu wajjin deeme malee inni nu wajjin deemne inni durumaan achi jira akkamitti akka achi dhaqes maal gochuu akka achi waliin beennu garuu akka Oromummaatti dhufee nu argate wal quunnamnee mana tokko wajjin jiraachaa ture. Akka Oromummaatti wal kabajnee mana tokko wajjin jiraachaa ture si galee garuu nu wajjin hin deemne. Na kanarra mana kiraa qabannee ji'a sadii fi Global Alliance jedhamu jira beektaa akka Itoophiyaatti kan dhaabbanni wayi Global Alliance jedhama
inni ji'a sadiif mana kiraanuu kaffaleet sanuu Ameerikaadha nama ergee obbo Daanyaachuu Tashoomeedha namichi sun. Dhiyoo kanallee argadheera baay'ee dhufeera gara Addis Ababa dhufee argadheera. Ameerikaadha nama nu ergee Global Alliance sun mana kiraanuu kaffaleet namni sun nu bira dhufee qaama nu argee nu bira deeme. Inni akkasii nu kaffalee isa boodaa qarshuma uummanni walitti nu qabe kanaan mana kiraa jiraachaa turre ji'a jaafree erga jiraanne maali kaa'ama ji'a ja'aan sana gaafan jiru shaakala hojjechaa hin jedhan. Hinoo agaruu beektaa shaakala koo guyyaa tokko hin dhiisne beektaa shaakala hojjechaatiin hinoo'a achiin maafi iddoo kana cheejiin goonan jedhu nama qoqqorachuu jammaree paaraolimpikiin Biraazil faan eessatti akka hojjetu maal kana qorachuu jammaree gaafa biyya xinnoo keessa baru beektee namicha tokko wal argee Maarinoo jedhama. Maarinoo Oliveera jedhama beektaa Ingiliffaan danda'a Jarmanan ture waggaa ja'an isa argadhe. Inni immoo ispoortii fiigicha kana ilaala gudiif jaalata beektaa. Inni googil godheet bakka akkana akkaadaamiin paaraolimpikii ani Biraazil bakki itti ta'an jira. Achi deemuu qabda jedhee googil godhee naa kenne waan adireesii. Teessoo isaanii. Sampaaloo jedhama makiinaan sa'aatii ja'a deemta walirra. Makiinaan tikkeettee qurxannee muuf goone. Gaafa muuf goonu rifuujiin achi jira immoo. Rifuujii odoo hin taane jira miti. Nama gargaaru akkasumatti. Si gargaaraa hin nyaatan oddaan rafta. Yeroo san torban tokkoon achi taa'een. Torban tokko immoo rifuujii san keessa taa'ee tanan iddoo san barbaaduu gammare beektaa iddoo paaraolimpikii akkaadaamiin jiru san. Rifuujii san keessa gaafan taa'u sa'a 12tti baata. Qursii nyaatti baata. Qursii sii kennu daaboo shayii hin baata. Ani sa'a 12tti baheen ganama tuuta kuufadheen ba'a. Lakkoofsa baasii nama gaafadheen paarkiin tokko jira beektaa. Ikeeraa Iveeraan jedhamu tokko jira paarkii wayii. Isa nama gaafadheen baasii safara achiin darbu nama gaafadheen lakkoofsa qabadheen tuuta kuufadheen ba'a qursii qoqqammasee tireengii wannoo san keessa paarkicha keessa hojjedheen sa'a 6tti deebi'a ammoo. Sa'a 6tti misaa koo nyaadhaa. Achi turuu hin jiru rifuujisa keessa hin nyaattaa hin baatu. Ala turta. Hojjedheen dhufaa dheena koo nyaadheen ba'a galgala 12 galaa shaaworii keessa seenee rafa. Akkasitti hojjechaa ture saakala achitti jechuudha. Odoo guyyaa tokko hin dhiisin. Achiin namichi tokko jira Ameerikaawidha. Haadhi manaa isa Biraazilaawiidha. Achi nam bareessa immoo Ingiliffa danda'a achi keessa hojjeta. Rifuujii san keessa hojjeta. Joorjii jedhama beektaa amma yoo Ameerikaa jira Niiwoorkii na fakkaata. Walii barreessina. Joorjii jedhama akkas jedhee ittiin achiin namoota baay'ee tokko waamee akka konfiraansii wayii waamee namoota Kanaadaarraa Ameerikaarraa Awurooppaarraa waa'ee mirga namaatti irratti warra hojjetan na fakkaata sii galee namoota san waameet viidiyoo koo maal agarsiisee itti agarsiisee maal jedhee achitti naaf feeree na laalchisee gaafa lammaffaa immoo namoota baay'ee tokko walitti qabee daa'imoota barattoota baay'ee walitti qabee istiriikii jettimee istiriikii hoo himadhu naan jedhee Ingiliffaan waan akkasii gochaa ture namichi nama gaariidha beektaa. Akkas jedhee natti min jedhee bakka kana na fuudhee dhaqee baabura akkaadaamii paaraolimpikii na fuudhee dhaqee baay'ee yeroo sanitti paaspoortiin keenya inspaayer ta'eera si galee viizaan keenya gubateera garuu nuyi akkuma biyya keenya keessa deemna beektaa sodaannu yaa odoo qabamtee beektaa gaarii miti biyya namaati. Nuyi sodaachatuma keessa deemna beektaa waraqata hin baafamne. Waraqata gaafa erga sampaaloo dhufne riyoodha garaana gaafa dhufnu waraqata ittiin jiraannu baafanne achi keessa. Rifuujii sun nu kenneet achi keessa naanna'uu akka dandeechu biyya san keessa socho'uu akka dandeechu eeyyama nu kenname. Achiin nan naqe akkaadaamii san guyyaa gaafa jalqabaa yaaduma laaluu dhaqee tanan gaafa naqu ijoolleen hojii fiigee faana achi jiru na beekani. Nan gammadee bakka. Nan murteesse. Iddoo kana galuun qaba jedheen beektaa alatti rakkachuurra as galee hojjechuu qaba naan jedhee murteesse. Nan galee har'a akka haaraa kana ga'een torbanitti kootu galee naan jedhan. Dorgommii wayiitu jira beektaa dorgommii Grand Prix ta'e international dorgommii sun akkuma biyya akka addunyaatti dorgommii jira. Dorgommii kana seenitoo naan jedhe koachii kee tokko beektaa Faabiyoo Bareedaa jedhama baay'ee nama gaariidha. Kana moote as keessa si gashaanii kana dheedhe. Ani beektaa ofiin ganni hojjechaa waan ture nan seenii dorgommii san keessa tokkoffaan bahee isaanuu kadhadhe biyyan qabu mere rifuujiidha kolugaltummaa waan jiruuf biyyan qabu nan kadhadhee tana na seensisanii
yaaduma ofan laala jedhee kadhadhe seenee tokkoffaan bahe. Tokkoffaa baanaan pirezidaantiin paara olompikii biyya sanii bariitu na waame biiroo isaatti. Na waame lammummaa jijjiirtu barbaadda maal maal naan jedhee beektaa. Akkamiin nuuf fiiguu barbaadda fiiguu barbaadde haala si mijeessina loowarii si qaxarraa lammummaa akka fudhattuu fi naan jedhe toleen jedheen yeroo sanitti. Bakka inni itti maan jiraachuuf jecha beektaa sii galamite tole rakkoon qabu deemuun bahe. Amma numan dubbadhe jiru. Akkasitti ishii naaf fixaa maal maal jenna. Isa booda na gaafatu qalmaan akka miree piroosesii jammarruu naan jedhe qohamee xiqqoo turaan jedha. Dhugaa ijoollee faanatti erga na waamee fa'aa na haasofsiisa beektaa. Maaloo nuufi bakka piroosesii eegalu xinnuma ture qohamee xinnoo turaame biyyaan bara afaanan baran jedha. Makana inni waggaa tokko ta'e waggaa lama ta'e waggaa sadi ta'e achiin. Otoo lammummaa isin jijjiirin. Na gaafatan. Ispoortii kee irraa situun fagaatiin. Fagaannee achi keessa nyaadhaa achi dhugaa bakka dhiisi. Isaan wajjin ijoollee isaanii wajjin wal baree isaan wajjin tireeningii hojjedhaa isaan wajjin hin bulaa isaan wajjin hin oola. Baay'ee nama dhiba kun. Achiin achitti murreeti gara ofiisitti deemnee jechuudha. Kun saakirifikeeshinii Oromummaaf kaffalamedha. Amma gara biyyaatti erga deebitee booddees gara ispoortiitti deebitee jirta duras ispoortii irraa hin fagaanne amma immoo kilaba keessatti hammatamtee jirta. Eessa jirta taa'amee kilabaan? Dhugaadha. Osoo santi akkamittiin dhufe sitti immoo akkatti dhufne immoo baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf erga nu achitti hafne abbaan kana nama nu jiru dhabne beektaa? Yeroo sanii fi sitti meeman qaama miidhama gaafa taatu fi qaama fayyaa qabu addaan asitti Itoophiyaa keessatti achitti miti. Achitti dursi kan kennamu qaama miidhamaadhaaf. Itoophiyaa keessatti garuu ilaalchi qaama miidhamaatti ilaalanii fi ilaalchi nama biraatti ilaalan baay'ee garaagarummaa qaba beektaa? Wanni hundumtuu gaafa hojjetamu Itoophiyaa kana keessatti dhibba jechuu baadhu yookiin immoo guutuu jechuu baadhu wanni baay'een kan qaama miidhama ilaallatu miti. Waan baay'ee xiqqoo irraa ka'e mana ijaaruu irraa ka'e qaama miidhamaatiin tolletti ijaaramaa akka barbaadetti buldingee ta'a gaafa biiroo tokko dhalte haalli ati itti keessummeessitu qaama miidhamaas garaagarummaa biyya biraatti garaagarummaa qaba dursa kennama asitti garuu hiriira eeddeetti qaama miidhamaa taatee maal taatee namni dhimma kee qabu hin jiru sii galee wantoonni akkasii baay'ee amma biyya kana keessatti garuu yoo inni gongoruu baadhe Itoophiyaan seeruma qaama miidhamaan addunyaa hordofti na fakkaata. Yoo inni gongoruu baadhe. Hojiirra oolchuu irratti. Hojiirra oolchuu irratti haa ta'u malee seerri qaama miidhamaa addunyaa jira. Isuma hordofti na fakkaata. Dhugaadha. Yoo xiqqaate miiliyoonni meeqa qaama miidhamaadha Itoophiyaa keessa miti. Oromiyaa keessa miiliyoonni 20 ta'uu laata yoo xiqqaate. Kanaafuu gaafa ilaalcha akkasii jira namni abbaan koottaa gala namni hin jedhu hin jiru hin gallannee gaafa kaanu piroosesii nutti ulfaate beektaa. Nama dawwallee akkas nu godha innaa akkas nu godha innaa akkas innaa daraartuu kontaakti godhe. Daraartuu kontaakti godhee baay'ee deemte ka daraartuun deemtee imbaasitti dawwaltee asii dhimma alaa deemtee maal jettee hunda xumurtee nama wayii nutti ergiteerti beektaa ishiin. Imbaasii keessa kan hojjetu nutti ergitee bakka akkanaa jiru adireesii akkana isaan argadhuutoo dubbisiitoo waan hundumaan fixiif jetteerti beektaa natti fakkaata asii jedhameen ejajni kennameera. Namichi dhufee maal godhaa yaada akka tasaa magarsa karaarratti argateeti footoo wajjin ka'a. Footoo wajjin ka'ee ani ijoollee argadheera ingallu naan jedhanidha. Ingallu naan jedhan jedhee footoo eenyuutti erga daraartuu irratti erga. Daraartuun immoo ijoolleen ingalluudhaan jettee akkasumatti qabattee piroosesii dhiiste. Maali wanni kun maa deemuu dadhee gaafan daraartuutti dawwalu daraartuun akkas jettanii miti hin gallu jettan jedhanii isaanii piroosesii keessa jette. Ara nu hin jenne maali akkas dubbii akkas namicha akkas godhe malee. Nuti waan kana jenne. Nuyi waan kana yaada karaarratti argeeti beemucaa. Karaarratti argeet. Waliin suuraa ka'ee. Karaarratti argeet nama waatu jira fakkaate qophii wayitu jira. Bakka qophisa fuudhee deemee mucaa achitti hoggaa laalu taamuruudhaati jedheen. Mucaadhaan lakka inni taamuruu miti jedheen jedhe. Amma isheen kan itti himte taamuruutu achi jira itti himte beektaa. Taamuruu nama lakka inni taamuruu miti garuu hiriyaa isaati wajjumaan jirrannaan achumatti bakka galuu barbaadanii eeyyee mucaa jedhaan. Ichiin akkas jedheeni bakka wal arganne taasifna naan jedheedha. Jennaan silkii sanatti kennee hin deemee footoon wajjin ka'ee hin deemee waan kana isaanii naan jenne haala isii mijeessi naan jenne hin deeme.
Isa kana daraartuudhaan immoo isaan hin galluudhaan jedhee dhufeetti hima. Daraartuun immoo piroosesiidhaan. Gana akka haaraatti immoo piroosesii jammaree namoota Ameerikaa fa'aa jiran namoota jiru kaa namoonni baay'een akka galu keessatti kan hirmaatan. Fakkeenyaaf amma yeroo sanatti Dr. Gabra Masqal fa'aa maannoo Birhaana Masqal Abbabee Sanyii achi Ameerikaa imbaasii konsilaa san wanti ni tureeyyu itti gaafatama ture na fakkaatee Ameerikaatti deebii akka odaaname waldaa odaaname jedhamu tokko jira. Waldaa odaaname jedhamu suni bakka birrii fa'aa walitti nuuf funaananii waan tokko tokko nu guuranii nu erganii even dhufanii simannaa nu godhan waldaa odaaname sun jechuudha. Hundumtuu keessatti hirmaatan kaa. Akka biyyatti deebitanii akka biyyatti deebinu jechuudha. Qorumsi baay'eetu jira. Garuu daraartuun gahee guddaa taphatteerti. Ammas isheen nama guddoodha abbaa feetu beeka gahee guddaa taphatteerti. Deebinee dhufnee gaafa biyya seenu simannaan nu godhamee federeeshinii ispoortiirraas odaanamee warra odaanamee biyya kana keessa miseensi odaanamee jira waldaa odaanamee isaanillee miseensi isaanillee wannoon godhanii nama uummanillee artistoonni akka Ittiiqaa fa'aa fayyisaanillee sa'aatii meeqa achitti nu eegee beektaa sa'aa 3 amma halkan keessa sariitti fayyisaa faana achitti nu eeganii simannaa nu godhamanii namoonni baay'ee simannaa godhanii dhufne gaafa jalqaba dhufnu hoteela seennee jalqaba dhufee kan nu argate daraartuudha hoteelatti dhufuu keenya jechuudha. Akkasitti as geenye jechuudha salphaamti. Baay'ee dhagaa egaa yoo sirriitti gadi seennee haasofne bu'aa bahiin waggaa 8 keessa jiru waggaa 3 keessa jiru salphaa miti. Daawwattoonnis waa baay'ee turtii keenya irraa hubachaa jiru jennee yaadna. Erga gara biyyaatti deebitee booda simannaa isinii taasifameera. Mee amma maalirra jirta taammeen gara mootummaatiin wanti isinii godhame haala mana jireenyaa yookaan akkasiin jajjabaatanii akka ati jajjabaattee gara ispoortii kanatti cimtu wanti sii taasifamee jira maalirra jirtame ani kan hin beeku qaba ammas olompikii Tookiyoo kanaaf minimaa kee guuttattee sa'aatii kee bareechattee riikardiidhaanii tokkoffaa bahuudhaan amma gara olompikii Tookiyoo kanatti deemuudhaaf qophiirra jirta nan beekaa fiigicharraa hin fagaanne akkasumas immoo kilaba bishaan Oromiyaa keessa jirtanatti fakkaate sana keessa jirta mee amma waliigala erga dhufte maalirra jirta turtiin kee maal fakkaata wanti kama mootummaatiin akkasumas qaamolee dhuunfaa namoota garaagaraa irraa wanti si taasifamee jira. Galatoomi namoota baay'ee na gaafata beektaa sibicha biti gaafii kana nama baay'ee namni hedduun gaafii kana na gaafata beektaa ani akkuma dhufeen akkuma sin jedhee uummanni simannaa nu godhee dhufnee akka gaarii natti tole beektaa baay'ee gammadee garuu erga dhufee ani kaayyoon koo sittimu kaayyoon koo ati kaayyoo qabaatte bakka yaadde numa geecha achi taa'ee gaafa yaadu beektaan kaayyoon koo inni guddaan inni dhufeef olompikii Tookiyoo hirmaachuu gool bakka wanni ani yaadu keessa jiru achi taa'ee ani asii galus asiis taa'u olompikii kana hirmaachuun qabadee murteesse beektaa gaafa biyya Biraazilii ka'ee garana yaadu as dhufuu gaafa yaadu gooliin koo olompikii Tookiyoo hirmaachuudha bakka maaliif beektaa isheen dabartu sun xiqqoo na aarteerti beekte ishee sana bahuun qaba jedheenyi waan kana ta'ee yaadee dhufee fi dhufnaan dhufee torban tokko osoo hin guutin shaakala kotti seenee dhufee torban man guute bakka torban tokko ka boqatte dhufee torban tokko taa'ee torbanuma sanitti shaakala kotti seenee dhufee shaakalatti seenee achiin beetaka amma gaafa shaakala seenu humtuun jiru si galee gaa kilabiin qabu maaliin qabu nama na gargaaru hin qabu qarshoo farkaan qabu dhuguma dubbanna wanta biyya namaa turre kan waan achitti shaakala irraan ture waan ta'eef achittis hojuma kaanillee nu hojjenne achittan shaakala koo is waan hin barbaanneef shaakala umarraan ture hojii kaanis hin hojjenne qarshiin hin jiru dhufnaan shaakalatti seenee achiin gaafa simannaan gabra gurraachatti naa godhamu jira manajarri bishaan hojiiwwan bishaan Oromiyaa obbo Madeebbo jedhama nama sabboona nama cimaadha beektaa namni sun inni fayyadameetu yaadu garuu nam beeka kana dura jechuudha nam beeka walii barreessinaa akkasuma hoggaan achi jiru walii barreessinaa wal beekna beektaa waa'ee ispoortii kana irratti walii barreessina waan adda addaa irratti waliin barreessina gaafa namoonni
walee nu fayyisaa fa'aa ennedhanii ijoollee namoonni makiinaan namoota baay'ee bu'u yeroo san ijoollee guguddaa deemee makiina keessa gaafa inni bu'u narri fadhee beektaa inni fadhee inni eegne beektaan tasuma yaaduyyuu achiin nagaa gaafatee bakka nagaa dhuftee natti marame maal jedhee bakka rakkoon qabu ana bira galtaati takka yaaliin naan jedhee beektaa gaafasan ana bira galtaa na biratti hojjettaa olompikii dhufu kana immoo duutee hirmaatta naan jedhe. Eessas ta'u olompikii kana hirmaatta naan jedhe beektaa ofitti naqabee akkas naammatee dhuguma nan gammade gammachuu gaafas gammade adda siroo maaliif ani ka duraan dhufuma koo akkuma durii akkuma bare dhufuma koo hojjedha silaa namuu gargaree nan laalu hin beekta ka jedheetu man ta'a malee akkasii wanni akkasii sapiraasii akkasiin argadha seen achiin torban odoon guutiin bilbilee koo mindaa fudhadhu naan jedhe. Torbanuma sanitti bilbilee koo mindaa fudhadhu naan jedhe achiin nan deemee sagantaan isaa wajjin eegalee kilabii seene. Amma guddaa waaqayyo waan galateeffachuu barbaadu fayyummaan koo akka haala gaariirra jira. Wanni tokko hin jiru. Dhabni immoo mara rakkoon qabu kaasheen dhaba ishiin boruu guutamti sii galee. Inni guddaa fayyaadha beektaa? Dhabni dhaba mara rakkoon qabu ana bichaa miti dhabaan baay'eedha. Inni guddaa gaana itti gammadu fayyummaa kootiin amma har'a ga'udha. Innaa bara duraasanii waggaa tokko wayita'ee miireegan dhufe. Natti ulfaate beektaa qilleessi natti ulfaate kiiloon koo hin bu'ee kiiloo meeqan dhufeen amma kiiloo meeqa ta'ee gidna yaalaa bu'ee beektaa bakkatti deebi'uu hin dadhabe beektaa. Amma immoo bara kana keessa immoo fooyya'insa san qaba rabbi galata argatu garuu hojiiwwan bishaan Oromiyaa kilabii jechuudha. Hojii guddaa hojjetaniiru. Kilaboonni biraallee kanarraa baratanii waan guddaadhaan jedha maali beektaa qaama miidhamaa yookiin immoo atileetota amma atileet paaraolimpikii gaafa jedhamu innis atileetuma beektaa akkuma kaanii. Akkuma kaanii biyyaaf fiigaa akkuma kaanii alaabaa biyyattii ol qabaa si galee garuu atteeshin itti kennanii akkasitti kilabii gashanii itti xiyyeeffatanii hojjechiisuun hin jiru. Si galee amma qaama miidhamaa akkuma isin jedhe baay'eedha miti biyya kana keessa Oromiyaa keessa baay'eedha miti. Dhugaasitti miti odoo waa hojjechuu danda'an odoo maannoon fe'an gochuu danda'u haala mijaa'aa odoo argatanii wanna barbaadan odoo gochuu danda'an karaarra ta'anii warra kadhaantu jira si galee. Kun amma kilabootaaf illee muuxannoo guddaa ta'a kan hojii bishaanii Oromiyaa kun kan hojjete jechuudha. Hojiiwwan bishaan Oromiyaa yookiin immoo kilabiin hojiiwwan bishaan Oromiyaa jechuudha. Hojii guddaa hojjete. Tokko hojii maal hojjete? Tokko gara kilabii isaatti na fudhachuun hojii guddaadha. Muuxannoodha kilabii biraatiif illee. Muuxannoo kilabii Itoophiyaa keessa jiru maal hin jedhu Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiru hundaa muuxannoodha. Lama immoo kilabiitti na fudhachuu bicha miti. Na hojjechiisee mindaa naa kaffalee haala iddoo rafiitii iddoo na boqodhu na mijeessee olompikii na geechisu sammuu dabalata waan oolmaa guddaadha jechuudha. Taammeen egaa sana malee wanti yeroo si gaafadhu wanti inni jalqaba si gaafadhe jira. An akka kennaa kan si jajjabeessu kama mootummaatiin karaa namoota dhuunfaatiin wanti si godhame hin jiru. Isa beekatuma irra darbee. Wanti godhame jiruudha. Maali beektaa? Zim jechuun karaa biraatiin deebiidha beektaa? Si galee namni tokko waa gaafattee gaafa si jala jedhe deebiidha. Garuu egaa na gaafatte sitti ni maali wanni sodaadhu jiru. Dhuguma dubbanna yoo ta'e waan tokko nama karaa dhuunfatis nama karaa mootummaatis waan tokko wanta naa godhame jiru. Haga ammaatti jechuudha. Kan kana booda moo walumaan ilaala? Kan kana booda walumaan ilaala. Ani akka nama dhuunfatetti immoo namoonni jajjabeessan jiru. Ani immoo wanni barbaadu ani qarshii miti yookiin waan konkolaataa miti waan tokko miti galee namni anu si fayyaan jira naan jedhu anaaf jechuudha. Dhugaa waan guddaa naa godhaan. Ani jechuudha gaafa obbo Maammadii ana bira galtaa rakkoon qabu dhee ofitti naammatu jechuudha. Waan guddaan gammade beektaa? Maaliif beektaa? Kaayyoo koosanii galmaannaan gaadha waan feessu waan birriilee dhabe sii galee wanna yaadee biyya namaatti as dhufisaniif wanna itti rakkadhe saniif wanna itti dararame wanna itti waan baay'ee itti dabarsan galmaannaan gaadha. Gaafa inni akka sinaan jedhu guddaan gammade. Malee karaa mootummaa wanni naa godhame hin jiru akkasumas
karaa nama dhufuun na godhamu jiru. Hayyee egaa kanan si gaafadheef gaafilee namoota baay'ee ta'uu danda'edheeni. Dhumarratti gara Olompikii Tookiyoo kanatti fuulleeffannuuti turtii keenya dheerateera. Egaa daawwattoonni keenya waan baay'ee haasofne waan ta'eef nu hubattu jennee yaadna. Haa ta'u malee Tookiyoo Olompikii kanarratti hirmaachuudhaaf minimaa kee guuttatteetta. Deemsi isaa maal fakkaata ture? Amma qophiin ati irra jirtu, istaandiin ati irra jirtu maal fakkaata? Sanaan haa xumurru qophii keenya. Isi guddaa kanan galateeffadhu ammas Waaqayyoodha. Fayyaa kootiin asiin nagee waan meeqa keessa na dabarsee asiin nagee isaatiif Waaqayyo guddaa galatoomu. Kanarraa kan hafe qophii gaariirra jedhama. Torbee lama dura deemeen ture minimaadhaaf. Eessa deemtanii turtan? Tuniziyaa deemeen ture minimaadhaa deemeen ture. Akka gaariitti tokkoffaa baheen minimaa koo guuttadhe dhufe. Sa'aatiin ani inni ol fiigeen minimaa koo guuttadhe dhufe. Amma immoo ji'oota arfan tokko qaba. Olompikii Tookiyoof sirriitti hojjedhee yoo waaqni na gargaare warqittiidha mataa dha'uun. Amma ishee sanii fi riikardillee dhabisan yoo waaqni na gargaare waaqni si gargaare bee waan na barbaadde goota si galee waan isa wajjin jiran taanamu isa sirriitti fuudhuun qaba. Irratti hojjedha irratti xiyyeeffadha maaliif kaayyoo kooti waan nan barbaadu si waan ta'eef. Kanaafuu haala gaariirra hin jiraa. Waan tokko rakkoon jiru karaa fayyummaa kooti rakkoon hin jiru. Kan karaa kaan immoo rabbitu beekaa fuudhee natti ammaaruu danda'a waan isaan beeku. Nammaara dhugaadha. Akkuma afaan keetii siifaa godhu. Isuma si hawwina. Na kana dhugaa dubbachuuf namoonni hin gaggaleeffatu baay'eetu jiru. Egaa atileetiksii kana keessatti yeroo gabaabaa umurii gabaabaa haa ta'u malee turtiin ati qabdu 2004 irraa kaasee bu'aa bahii hedduu keessa dabarteerta. Kanaan waliin wal qabatee jalqabaa kaasee haga irraatti si leenjisuudhaan akka ati ispoortii kana irratti cimtu akka atileetiksii kana keessatti ijabaattee hojjettuu fi namoonni baay'ee gargaaraniiru. Biyya Biraazil yeroo turtu namoonni baay'ee jajjabeessaniiru. Gara biyyaatti gaafa deebitu simannaa kee waliin wal qabatee wanti baay'ee jira. Walii gala egaa namoota hedduu maqaa dhoofnee hin dandeenyu waanuma galateeffachuu qabdu walii galas isiniin galateeffadha namoota jechuu ni barbaadu ergaa ati dabarsuu barbaadu hawaasa keenyaaf hawaasa uummata Oromootiif waan jechuu yoo feete carraan si ilaalla. Galatoome waan baay'ee gaariidha gaafii baay'ee gaariidha. Dursa jechuudha eenyuma dursa iyyuu haadha koon galateeffadha. Dhugaa dubbachuu eenyuma durayyuu haadha koo baay'een galateeffadha. Baay'een jaaladha si beektaa. Isheen waan baay'een wajjin taatirti beektaa. Even ammuma waan argite hin boossi isheen. Ammumayyuu waan argite hin boossi. Amma ani daawwanni xixiqqoon agadii jiru beektaa si gala hin beektaati. Hin boossi ammayyuu baay'een ishee galateeffadha baay'een ishee jaaladhas. Eenyuma ol jechuudha. Of caalan ishee jaaladha. Namni of caalan nama hin jaalatu miti of caalan ishee jaaladha. Ishee Naajiraadhu umurii guddaa naa dheeradhu haadha koo caaltuu koo baay'ee si jaaladhan jedhaani. Kanarraa kan hafe namoonni galateeffachuu barbaadu baay'eetu jiru. Dr. Salamuun Nugushee, Atileet Fayyisaa Leellisaa namoonni baay'ee nu bira dhaabbatee yeroo san nu jajjabeessan jechuudha. Oduu isaan dhabamanii baay'ee rakkanna ture jedhu dubbachuudha fi Daraartuu Tulluu baay'ee dhugaa dubbachuuf nana jaamsi badha bara ishee baay'ee nama cimtuudha. Haadha jechuu dandeecha bara haadha bakka hin boochi beesi wajjin boossi yoggaa ta'e waan tokko taate dhugaa dubbachuuf ati kumaandar Daraartuu Tulluu baay'een ishee galateeffadhaa. Akkasumas immoo obbo Maamad Ibboo galata guddaa irraa qabdan jedhanii asiin nageesseessaa hoo xiqqaate Oloompikiidhaan nageessertaa an kana boodas immoo gargar hin baanu gargaarsi kanuma duukaa haa ta'u na jajjabeessuun kanuma duukaa haa ta'u akkuma ammaa kana natti iyyi natti na jajjabeessitu na hojjechiistu Oloompikiin biraatis jira waan ta'eef achis nageen jedhaan baay'een isa galateeffadha baay'ee hojii gaggeessaa bishaan Oromiyaa yookiin immoo manaajara bishaan Oromiyaa obbo Maamad Ibboo baay'een isa galateeffadha maaliif beektaa isteeppi tokko lassiskaa jira. Tokko immoo kilaboota biraaf illee fakkeenya guddaa kenneef hojiin hangaafa agarsiiste beektaa namni hin godha. Akkasumas immoo manaajimentuma waliigala hojiiwwan bishaan Oromiyaa kilabuma guutuusaa amma atileetota kilabii bishaan Oromiyaa. Bazoo kilabiin bishaan Oromiyaa kuni maqaa guddaa qaba hin dubbatin hin darbe. Atileetota ciccimoo jira achi keessa. Yoomiif qajeelchaa kilabii san keessa jira. Akkana tsaanaa guddataa anna gaggee. Jechuun amma mooyyuu namoonni biyya bakka bu'an kilabii san keessa baay'eetu
filatamanii jiran. Yoo xiqqaate akkas nama 7 nama 8 ta'u. Ana dabalatee nama 8. Anis achuma keessatti ilaalama miti reem kilabii bishaan Oromiyaati isaatu mindaan agaafala san hojjechiisa waan ta'eef anallee warra kaan bichaa sun paara olompikii dhangeera yookiin filachiiseera jechuudha. Kanaafuu namoota ciccimoo achi keessa jira. Kanaafuu kilabiin kun kilabii cimaa, kilabii guddaa, kilabii biyyaaf bu'aa buusee, kilabii beektaa kaayyoo fi goolii isaa fageessee deemu waan ta'eef akkuma waliigalaa kilabii isaatii fi atileetota isaa baay'een galateeffadha. Akkuma isin jedhe. Ayyee taame atis waamicha keenya kabajjee turtii ajaa'ibaati. Egaa waggoottan 3 waan si mudate akkasumas bu'aa bayii jireenya keetii wanta baay'ee haasofneerra. Daawwattoonnis waa baay'ee ergaa guddaa qophii yookaan turtii keenya irraa argataniiru jennetti yaanna guddaa galatoomisii jechuun barbaada. Anis dhugaa dubbachuu fi gaafa miidiyaan kun eebbifamullee dhufeera beektaan. Jalqaba gaafa inni eebba isaa dhufee as oolee gammadeen galee beektaa. Duraan miidiyaa Oromoo kun baay'ee miti beektaare. Gaafa tokko dhalu fakkeenyaaf muka dhaabdee gaafa damee baasee akkas bal'atuun bareeda miti dee. Kunillee akkas beektaa miidiyaan ammayyuu nu hafa garuu akka baay'ina uummata Oromoo saba bal'aadha bara uummanni Oromoo saba guddaa akka saba guddaa kanaatti miidiyaan nu hafa garuu baay'een gammadee beektaa gaafa san Lataa Qana'iitu natti himee asitti akkanatti maal kootu too maal kun waan keenya waan ta'eef nan gammade. Achiin Lataa natti himnaan nan dhufe baay'ee nama Lataa nan irraa fedhe nama guddaadha beektaa nu dhama'eera baay'ee. Baay'ee galateeffachuun barbaada Lataa Qana'ii nama kormaa nama sabboonadha. Dhugaa baay'een isa jaaladhasi akka hirummaatti jechuudha hiriyaa kooti waan ta'eef jechuudha. Na baay'ee galatoomin jedha Lataadhaanis. Akka kana yeroo sana qophii inaugureeshinii yookaan baniinsa FIB irratti argamtee turte. Argameen ture. Na Lataa Affaan isa suma turanii ijoollee artistoonni du'a suma turan akkatti qafaa baay'een galateeffadha baay'een isaan jaaladha. Na asitti argameen ture. Yaarraa immoo deebi'ee keessummaa isaa gaafan ta'u baay'een gammadee beektaa. Kanaafuu asitti naaf feertanii amma ammatti miidiyaan na waamee akkas na affeereen jiru beektaan. Akkan dhufeen OBN akkas haasaa waliin taasise malee akkasitti miidiyaan akkasitti waamee rakkina kee maal keessa jirta? Maal taate akkamitti dhufte akkamitti galte maal keessa turte amma maal jirta namni naan jedhe miidiyaan tokko hin jiru na waamee. Kanaafuu miidiyaan kun yeroo jalqabaati jechuu barbaadeni bagan eebba isaa dhufeesi bagan irratti affeerameesi galatooma isin jedha. Guddaa galatoomii atis kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kan daawwachaa turtanii qophii keessumaa shirshirrii kan guyyaa har'aa atileet Taammiruu Damsee waliin taasisneedha. Egaa turtii Taammee waliin taasisnerraa wanta baay'ee hubattaniirtu bu'aa bayii jireenya isaa egaa nuu qoodee jira irraas barattaniirtu jennee yaanna. Waan haga ammaatti nu daawwattanii fi guddaa galatoomaa isiniin jenna. Qophii kana qopheessuun yoo haala isheetti lammiin isin faana ture ogeessi kaameeraa ogeeyyii teeknikaa kanneen biroo waliin Biraanuu Dajaneen nu faana ture. Qophii shirshirrii FIB kanneen biroo waliin isinitti haa tolu isiniin jenna. Torbee keessummaa biroo yaada biroodhaan walitti deebina. Agasitti nagaatti.